namni kamillee device ofiisaa farkaa qabu yookiin immoo bilbila yookiin kompiitara ofiisaatii fayyadamee ofuma isaatii diivilootorii cheekii godhachuu yookiin ilaallachuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkamitti akka diivilootorii ilaallattan karaa salphaadhaan isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na duukaa bu'aa. Kana ilaaluudhaaf gara biroozarii yookiin immoo kiroomii bilbila keenyaa yookiin bilbila keenyarraa qabnu yookiin immoo kompiitara keenyarraa qabnu keessa seennee bakka sarchii irratti dvprogram.gov.state.gov jennee barreessina. Kanaaf description jala argattu linkii ammaa kana jechuudha. Description jala yookiin immoo Telegram channel furtuu app irra dhattanii bifa salphaatiin argattu jechuudha. Irra kilikii gootanii gara websaayitichaa seentu. Kanaaf isarratti kilikii gaafa gootan yookiin search gootanii gaafa irratti kilikii gootan fuula kana isinii fida. Jala isaa kana gad dhuftanii check status bakka jedhu kanatti kilikii gootu. Yeroo jalqabaatiif yoo bantan kanatti isinii banaa jechuudha. Yeroo jalqabaatiif check status bakka jedhu kanatti kilikii gootu jechuudha. Bakka samaawii ta'ee jiru kana jechuudha. Isarratti kilikii gaafa gootan gara fuula itti aanutti isin dabarsa. Fuula kanarratti welcome jedhee kanatti free ta'ee jira jechuudha. Banamee yookiin immoo ilaallachuu jalqabamee jira jechuudha. Sirriitti edda free ta'een isin hojjedhe. Kanaan booda jala isaa kana dhuftanii bakka continue jedhu kanatti kilikii gootu. Continue bakka jedhu kanatti kilikii gootu jechuudha. Kanaan booda fuula kana isinii baasa. Fuula kanarratti yoo xiqqaate wantoota sadii qabattanii dhufuu qabdu jechuudha. Jalqaba irratti confirmation numberii itti aansuudhaan last family name yookiin immoo maqaa akaakayyuu keessanii akkasumas bara dhaloota keessanii dhumarratti kaapchaa qaba jechuudha. Warreen kana bifa salphaa ta'een confirmation paperii keessanirraa yookiin immoo paperii yeroo guuttan isinii kenname sanarraa bifa salphaa ta'een argattu jechuudha. Warri kun isin jalaa bade immoo forget gootanii irra deebitanii confirmation numberii keessan argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf tokkoon guuteen isinitti agarsiisa jechuudha. Confirmation paperii irratti fakkeenyaaf gaafan guutu paperii kana gaafuman guutuu ittiin barsiisuu waanan guutee fi paperii kana fakkeenyaaf as jira jechuudha. Tola boruuf margaa kan jedhu kana asirra kan jiru tokkoonsaa guutee isinitti agarsiisa jechuudha. Maqaan kan jalqabaatti kan argitan confirmation numberiin kan argaa jirtan kana jechuudha. Confirmation number jedhee jala isaatti barreeffamee kan jiru yoo ta'u barri dhalootaa asirratti kan guutame maqaan akaakayyuu keenyas immoo asirratti kan guutamedha jechuudha. Kana warra asirratti guunni kana tokkoonsaa yoo barbaadan gara soft copytti deebifattanii copy gootanii salphaatti gara sana dhaquu dandeessu. Fakkeenyaaf kan soft copyin qopheesse irraa copy godheen confirmation numberii copy godhadheen gara ilaaluu cheekii gochuu deema jechuudha. Confirmation numberii irra quba keenya hin qabne copy godhanna jechuudha. Suura screenshot godhatanii warra qabdan immoo bifa salphaan gara soft copytti deebistanii itti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Kanaaf copy godhannee gara websaayitii amma deemna jechuudha. Gara DV program iddoo cheekii goonu sana deemnee irratti copy gochuu qofaadha jechuudha kan nurraa eegamu. Bakka kana dhufnee bakka confirmation number jedhu kanatti iddoo kanatti gadi qabnee paste goona yookiin immoo ara keenya barreeffannee kaanee irratti barreessuu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan last family name bakka last family name jedhu kanatti kilikii goonee fakkeenyaaf Tolaa jedhee waan jiruuf Tolaa jennee barreessaa jechuudha kan isa sanaa jechuudha. Erga asitti akka kanatti barreessaniin booda bara dhalootaa bakka kanatti 998 jedheen barreessaa jechuudha. Bara achirratti barreeffamee jiru. Kanaan booda kaapchaa kanatu jira jechuudha. Kaapchaa kana yoo isin dubbifamuu baate bakka rooteetti xuxxanii salphaatti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Bakka sana tokko kilikii yeroo gootan ni jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf kanatti jijjiira waa jijjiiru. Kanas haa jijjiiramu yoo barbaade bakkuma rooteetiin jirtu sana kilikii goona sanaan booda rooteet nu godhee nu jijjiira jechuudha. Kanaaf kaapchaa kana akkuma jirutti qubee gurguddaa yoo ta'e qubee gurguddaadhaan barreessina jechuudha. Capital letteriidhaan bakka kanatti barreessina ta'u hin dogoggoriin barreessuu qabna jechuudha kaapchaa kana. Kaapchaa kana akka kanatti kun amma PTH96 jedha. Isaan kana akka kanatti edda barreessine booda submit goona jechuudha. Submit goonee rizaaltii keenya ilaallanna jechuudha. Akka kanatti guutuu keenya edda cheekii godhanneen booda akka kanatti hunda isaa adda guutuu cheekii godhattaniin booda submit ittiin jettu jechuudha. Submit ittiin jettu. Kanaaf akka kanatti submit gaafa jennu akka kanatti nuuf fida. Kun fakkeenyaaf maal jedhaa based on information sanarra dhaabate has not be selected jedha. Select hin taane yookiin immoo hin filatamne yookiin immoo carraa hin arganne jechuu barbaadeeti. Kanaaf carraan hin arganne yoo dhabdan yookiin immoo yoo argachuu dhaabattanii has not be selected isiniin jedha jechuudha bifa salphaa ta'een jechuudha. Garuu yoo argattan taate immoo wantoota biraa kan kanarraa faallaa ta'e isinii fida jechuudha. Kun namoota hin arganneef kana yoo fidu namoota argataniif immoo waan kana fida jechuudha. Kanatti fakkii imeejii kana kan ofirraa qabu akka kanatti koongiraa jedhee waan
bifa kana qabu isinii fida jechuudha. Guyyaa isaa faana jala isaatti waa'ee informationii keessan guutuu isaa list godhee isinii fida jechuudha. Bakka haqame kanatti informationii keessantu jira jechuudha yoo isinii dhufe taate jechuudha. Yoo isinii dhufe taate akka kanatti mallattoo bifa kana halluu kana harma kana kan ofirraa qabu suura kana akka kana isinii fida. Yoo immoo hin arganne taate immoo not be selected isiniin jedha jechuudha. Kanaaf karaa kanaan cheekii godhachuu dandeessu. Namoonni akka isiniif ilaalamu barbaadan immoo karaa keessan dubbisa. Networkiin garaagaraa konneeshiniin namoota hin jirre cheekii godhachuu barbaadan bifa salphaa ta'een firiidhaan isin ilaalla. Subscribe, like gochuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura yeroo biraa viidiyoo biraatti wal agarra. Nagaatti.